Mee har'aa mataa keenya eenyu gooneeti miiccachuufanii bishaan ruuzii fi qurufudii wayii torbee darbe ol kaa'ee firiijiin kaa'e waan ta'eef hamma isa immoo dibadha jechuudha. Marsaa lammaffaa fi nan miiccadheedheen isa dibachaa jira haaluma kanaan. Ashaamaa hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi fi jaalalli waaqayyoo. Isiniif yaa baay'atu ani nagaa kooti waaqayyoon haa eebbifamu. Egaa akkuma ilaalaa jirtanii viidiyoon hojjedha mataa kiyyaa fi miiccachuuf ganaadha. Viidiyoo garuu sheer laayik godhaa warri haaraa taatan seenatti sabskiraayib gochaa nu wajjin ta'an jedha. Amma bishaan ruuzii dibadheeni gara sa'aatii lama argan ofirra teessisee immoo reettii dibadha kuteeti na wajjin ta'a. Reettiin ni lalaafisa waan ta'eef isaan isinii hojjedha jechuudha yeroon booda. Mee hamma akkuma argaa jirtan egaa dibachuutti jedheera. Qodaa ittiin ofitti facaasu hin qabu ispiree godhu hin qabu ni beektu. Ani hin qabu qodaa akkasiiti. Kunoo itti naqee muluusa maasaajii na barbaachisa waan ta'eef maasaajii godhee filee iddoo sadiitti deebisa jechuudha. Yoo walitti qabee mataan koo baay'eedha. Walitti suntuura bishaan waan itti nam'eef yaa bishaan ruuzii jechuun bishaan waan ta'eef walitti wal xaxa wal keessa deema waan ta'eef qoba qobaa iddoo sadii kana godhadheen haala kanaan filadhee ol kaawwadha jechuudha. Amma innaan miicutti innaan miicu hiikee miicca jechuudha. So haala kanaan caafisaas jalasaas waliin gahee dibeen sa'aatii sadan tokko arfan tokko teessisee miiccadha jechuudha. Amma ganaa isaa naannoo isaa sagaliiti. Kanaaf ilaalaan isiniin jedhaa. Maashaallah እውነት አራሲ ta'ee amma mataa koo danda'ee kukkufachuu otoo araasiin taane yookiin immoo haala daa'imaa otoo hin taane baay'ee kunuunfattu jechuudha mataa keessan. Dhugaa dubbachuuf isin hin mijatu innaa daa'ima faanaati. Garuu baay'ee mataan kiyya waaqayyoon haa eebbifamu. Yeroo tokko tokko simboo akka malee namatti godha waaqayyooni. Daa'ima faana amma kana eeggachuun kootoo na ajaa'ibe. Innaa mataa kunkunsaan akka biqilu duras isinitti maa dhufee baay'ee gaariidha. Sirumaa muuzii avokaadoo waan akkasii otoo sigaa maxibashaa kana faana minaamina miiccachuudhumaafuu fayyadamtanii baay'ee bareedu. Inqulaalii fi immoo urgoo fi yookiin immoo itittuu fi intini argannaan zayituunii oliiveeraa jechuudha. Oliiveeraa itittuu inqulaalii argannaan immoo baay'ee mirxiidha mataani. Mee fayyadamaa jijjiirama saalaalaa. Kanaaf haala kanaan dibeen walitti deddeebisa jechuudha. Garuu inqulaalii fi itittuu fi oliiveeraan baay'ee bareedduudha. Baay'ee tokko oliiveeraa suuqii dhaqee hin gaafanne otoon xaarmusiidhumaan bitadhee bareeda. Yaa biyya keenya xaarmusii hin jirti. Otoon bitadheen dansaa yeroo finfinnee baay'ee nan bitadha. Kana booda inshaallah. Inshaallah rabbi fakkeessan buta gaatoon haa ta'u dhiifama. Yeroo baay'ee jechoota nama eegdu waan addaa ta'e miti. Anyways kana booda miicee ka'ee immoo yaa akkuma gaafii keessan na gaafattan istishuwaarii ittiin godhinu agarsiisii gaafii jedhu baay'eetu jira. Yaada jedhu baay'eetu jira. Ittiin istishuwaarii jechuunis isinitti agarsiisa. Na waliin ta'a hamma dhumaatti jechuudha. Sana haala gaafii qabdan yaada qabdan immoo garuu na gaafachuun dagaatii naan isiniin jedha. Gannaatti qalamiin dibadhu maaliif haadholiin harma daa'ima hoosisanii fi baatanii qalamii hin dibatanii. Kanaaf gannaatti hin dibadhu garuu faasigaatti nan dibadha. Yeroo sana mucaan koos xinnoo gara ji'a torbaa minaamina ta'a waan ta'eef jechuudha. Amma garuu gannaatti reefu ji'a 4 ta'a waan ta'eef qalamii hin dibadhu namni hoosisu hin dibatu jechuudha. Sababni isaa
yaa'u qalamii dhi'uu baay'ee qabu waan ta'eef ni beektu. Sirriin dhufu jechuudha daa'ima naamsheessuudhaaf uuma jedhanii numaafuu sirrii miti kana gubee darbee daa'imaaf erga balaa fide nutumtuu turree malee hin dibatamu qalamichi ji'a akkamoo ariifattan ji'a jahaasitti hin dibatamu qalamiin fakkeenya amma dibattee hosii ta'ullee baate hammuma kan biraan dibattu yeroo biraa ji'a jahaan booda malee jechuudha. So anillee waggaa kanan dibadhee yeroon saamii ganna irratti hin dibadhee jechuudha saamii innaan saamii ta'ee tureennaa sana waggaa darbeera bakka walumaa gala kan hin dibadhee kana qalamni isaa baay'een luqqaane garuu otoo sirriitti waggaa jedhee amma tokko bareedudha yookiin nan balleessee gurraacha dibadha yookiin immoo isuman itti fufee warqaammaa isaatti dibadha jechuudha qalamiidha. Bargitu qalamiin hin caccabsa jedhu maangoon illee kan koo yeroo isaatti qardaddaa mala jedhu wayii qaba. Ifama sanarratti hammachuu koo waan qardaddi jedhu wayii qaba yeroo sanattii fi dibata seeranoo dibdanii homaan jedhu jechuudha. So haala kanaan hin dibee miicadhaa isiniin jedha maashaallah yaada barreessamee mataan koo gara guddinaarra hin jiruure jechuun amma dheerate otoo hin taane gara guddinaa fi daandii sirriirra jira caccabaa hin qabu. Fuulduris duubnis tokkuma caccabaa hin qabu. Bakka walqixa jechuudha karaa lachuunu. Kanaaf egaa akkuma argaa jirtanii taraa taraadhaan itti dibee mushuxus nan qaba maaliif wal jala akka yeroo bishaan seene mataan keenya akka wal jala seene bishaan keessatti filuurra lafatti fillee bareechuu qabna jechuudha. Banagaraachin laaysoon hin dayin dura wayii mataa koo kana caafisaa mureen ture. Yaa'u dayinnaan ka'utti akkasirra taa'utti jedheeti. Haala kanaanii kana teeraan laalinaa arman laalinaa haadha daa'imaatii xusuma ishee keechuun hin geenye mana jirraa. Dammoo waan xuraa waan ta'eef kana teeraa isuma kana keedheedheen beekaa kana keedhee yaa'u miidiyaa irratti yeroo baanutu waanuma gaha sirreeffataniidha jaalattu garuu maalumaaf immoo yaadan kenninaa jirratti jechuu barbaadanii. Haala kanaanin xumuraa jechuudha dibadheeti. Si yaada gaaffii qabdannaa barreessaa isiniin jechuu barbaada fayyadamaa mataa keessanii waanuma argitan dibaa dhugaa dubbachuu fi maasaajii godhaa qaqal'iftanii bubuqqisuurraa mataa keessan torbaniin torbeedhaan jijjiiraatii dhaadhaa fufurdisaatii bakka. Yeroo tokkoftaan mana keessatti yoo qabaattan warri qabdan istishaari'aan lalaafisaa yeroo baay'ee kaawuyyaa jalan baay'isina garuu mana mataa dhaqxanii tokkosuu hin baay'isina. Sanaan ala mataan hin margine hin jira jedhee yaaduun isiniin jedha. Mataan tokkoffaa immoo qaama ofiirraa ka'aa jechuun keessi keessan waa hundaan guutuu yoo ta'e ni marga. Yoo hir'ina qabaate garuu akkasuma hir'ina qaba jechuudha. Kun haala kanaan egaa sajjalaatu hafee isattan xumuraa isatti xumureen teessisa jechuudha sa'aatii arfan tokko.
akkuma argitan xumure kana teeraan dubbatiin isiniin jedheera duraayyuu kana fakkaataan isiniin jedha unu akkuma argitan iddoo sadiitti walitti qabee feestaalii itti godheetanii tura jechuudha sa'aatii arfan tokko ciao ciao